oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Keeniyaa biyya ollaa Taanzaaniyaa fi Yugaandaa dhiifama gaafatan. Dabrees miidhaa lammiilee Keeniyaa irraan geenye yoo jiraate dhiifama gaafannaa jedhan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin namoonni masjiida Bunnoo Baddallee guban to'annoo seeraa jala oolaa jiru jedhame. Majlisni Oromiyaa masjiidni Bunnoo Baddalleetti tibbana gubatee homaa hin hafne guutuun isaa gubateera jedhe. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo dhumaatiif tiiktaakaroota akeekkachiise. Kunis amanticha waliin wal qabatee miidiyaa kana gubbatti waan qoodamaa jiru hordofeeti ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin baankiin Oromiyaa tajaajila liqii dijitaalaa milkii jedhamu kan wabii tokko malee liqii liqeessuu danda'u hojiirra oolche. Wabii malee maallaqni akkamiin liqeeffama? Bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Keeniyaa biyya ollaa Taanzaaniyaa fi Yugaandaa dhiifama gaafatan. Dabrees miidhaa lammiilee Keeniyaa irraan geenye yoo jiraate dhiifama gaafannaa jedhan Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto. Bara 2022 aangootti kan dhufanii fi walakkaa bara 2024 mormii guddaan isaan mudate Keeniyaa raasee kan ture Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto qaamota sadii ifatti dhiifama gaafatan. Qaamni sadeen kan jalqabaa mootummaa Taanzaaniyaa yoo ta'u, lammaffaan Yugaandaadha. Sadaffaan immoo ummatuma isaa ture. Namoonni hedduun tarii quba qabaachuu mala tibbana Taanzaaniyaaf Keeniyaa jidduutti atakaaroo siyaasaa hamaatu ture. Dhibdeen kun mootummaadhaaf mootummaa jidduuttis ta'ee ummataaf ummata jidduutti kan jedhu ammallee adda ba'uudhaaf rakkisaa ta'us wal dhibdeen siyaasaa garuu biyyoota lamaan jidduutti gamaaf gamanaa deemaa tureera. Torbaanota dura mootummaan Taanzaaniyaa namoota siyaasaa Keeniyaa walitti qabu mana hidhaa isiitti galchuu dabalatee biyya isii akka hin seennee fi namoonni siyaasaa Keeniyaa Taanzaaniyaa jiranis ari'amaa turan. Mootummaan Keeniyaa dhimma kanarratti callisee turus guyyoota dura garuu ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ibsa laataniin Taanzaaniyaa waliin hariiroo gaarii akka qaban ibsanii turan. Taatee amma uumame furuudhaaf mootummoonni lamaanuu ni hojjetus jedhan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto dhimma kana ifatti homaa jechuu irraa of qusatanii turanis guyyaa kaleessaa garuu callisuun gaarii akka hin taane ibsuun dhiifama gaafatan. Taatee Keeniyaaf Taanzaaniyaa jidduutti ta'e bal'inaan kan hin ibsine Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto taatee uumameef garuu dhiifama gaafannaa jedhan. Taanzaaniyaa yoo isinitti balleessine dhiifama nuuf godha jechuun kadhatan. Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto roobii kaleessaa wal dhibdeen hariiroo biyyoota lamaanii miidhuu danda'u yoo jiraate Yugaandaaf Taanzaaniyaa dhiifama cimaa gaafannaa jedhan. Paarkii Safariitti sagantaa kadhannaa biyyaalessaa irratti argamuun haasawaa taasisaniin Wiiliyaam Ruuto hariiroon biyyoota lamaanii akka sirreeffamu gaafataniiru. Keeniyaan daandii guddinaa fi deebitee ijaaramuu irra jirti jechuun hubachiisan. Biyyoota ollaa waliin hariiroo gaarii qabnu cimsinee itti fufneerraa kan jedhan Ruutoon ollaa keenya Taanzaaniyaa irraa yoo karaa kamiinuu isinitti balleessine dhiifama nuuf godha. Biyya ollaa teenya hiriyyaan teenya Yugaandaanis wanti lammiileen Keeniyaa isinirratti hojjetan sirrii hin taane yoo jiraate dhiifama gaafachuu barbaannaa jechuun dhiifama gaafataniiru. Biyyoonni lamaanuu Keeniyaa waliin hariiroo gaarii akka qaban ibsanii taatee tibbana uumame irratti keessumaa Taanzaaniyaa dhiifama addaa gaafatan. Gama biraatiin sadaffaa irratti dargaggoota Keeniyaa bara 2024 dhimma gibiraatiin wal qabatee hiriira ba'anii fi jeequmsa biyyaalessaa ka'ee jidduutti miidhaman dadhabina bulchiinsa isaanii ta'uu akeekuun dhiifamas gaafataniiru. Ijoolleen keenya Keeniyaanonni tarkaanfiin dogoggoraa yoo jiraate dhiifama gaafanna. Biyya tana ijaaruu barbaannaa jedhan Ruutoon. Hoogganaan biyya Keeniyaa kun bulchiinsi isaanii lammiilee Keeniyaa tokkoomsuu fi biyya guddisuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru ibsuun lammiileen Keeniyaa haala wal fakkaatuun tooftaa jijjiiruu fi akkaataa biyyi guddatu irratti akka isaa waliin hojjetan gaafatan. Egeree Keeniyaa irratti ofitti amanamummaa nan qaba. Keeniyaan dhuguma biyya eebbifamtuu ta'uu ishee shakkii hin qabu. Fuuldurri waan fedhe yoo ta'eyyuu guddina biyya kanaatu natti mul'ata jedhan Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto sagantaa kadhannaa kaleessaa irratti
yoo dubbatan. Pirezidaantichi qaamota sadeen kana dhiifama kan gaafatan haala siyaasaa waliigalaa hordofuuni. Hiriira mormii bara 2024 hordofee lammiileen Keeniyaa 60 ol bulchiinsa Ruutootiin akka ajjeefaman amanama. Kanaaf ammoo kaleessa dhiifama gaafachuu isaaniiti. Oduu biraatiin manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo dhumaatiif tiiktaakaroota akeekkachiise. Namoota biyya keessaas ta'anii biyya alaa taa'uun dhuunfaanis ta'ee gareedhaan karaa waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun ibsa hin mallee fi bu'uura hin qabne kennan gocha isaaniirraa akka of qusatan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhaameera. Kabaja mana kiristaanaaf qulqulluu Sinodoosii irreessuu, ergama abboottiitii fi tajaajiloota gufachiisuu, haala naamusa amantaatiin faallaa ta'een akka wanti hin jirre babal'atu kanneen dabarsaniif Sinodoosiin qulqulluu mana kiristaanaa akeekkachiisa dhumaa laateera. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kana kan jedhe irra deddeebiin tiiktookii gubbatti odeeffannoowwan mana amantaa tanaan wal qabatan kan sobaa faca'uu hordofeeti. Abbootii amantaa irratti odeeffannoo sobaa facaasu, abbootii amantaa arrabsuu dabalatee tiiktookii gubbatti wanti hin taamne hin jiru. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya keessaas ta'anii biyya alaa taa'uun namoota gocha akkasii irratti hirmaataniif odeeffannoo hin jirre facaasan adabuuf tiiktaakaroonni of eeggachuu qabu jedhame. Oduu biraatiin namoonni masjiida Bunnoo Baddallee guban to'annoo seeraa jala oolaa jiru jedhame. Majlisni Oromiyaa masjiidni Tibbana Bunnootti gubate guutummaatti daaraa ta'uu hubachiise. Manni maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa ibsa laateen mana barumsa bultii addaatti masjiida barattoota bultii magaalaa Baddallee kan Bunnootti argamutti ibiddi ka'e masjiidi kun guutummaatti gubateera jechuun ibse. Sababaa fi hamma ibidda kana adda baasuudhaaf koreen gara iddoo sanaatti ergameera jedhan. Koreen garasi malee namoonni ibidda sana qabsiisuudhaan shakkaman akka qabamanii yookaan immoo to'ataman ibseera. Ammallee qorannoon irratti gaggeeffamaa jira. Sababni ibidda kana duuba jiru hin beekamu, garuu namoonni kun rakkoo sammuu akka qaban himameera jedhu. Koreen gara Bunnoo Baddallee imalan. Namni anaatu ibidda kana qabsiise jedhee amane tokko hidhameera. Namoonni biraatis hidhamaniiru. Amma furmaata argachuuf sochiin eegalameera. Barattoonni kunneen gara barnoota isaaniitti deebi'aniiru. Qaamonni olaanoon naannootiif godina irraa dhufanis ijoollee tana waliin haasa'aniiru jedhame. Masjiidni guutummaan guututti akka gubate kan ere Majlisni Oromiyaa. Qaamni mootummaa masjiidni biraa akka ijaaramu akka hayyames Majlisni Oromiyaa hubachiiseera. Masjiida gubate kana bakka buusuuf amma ijaarsi masjiida biraa akka eegales eerame. Manni barumsa bultii addaa masjiida kana mooraa masjiidaatiin alatti waan ta'eef akka hin gubanne masjiidni kun osoo hin ijaaramin dura dhibdeen jira kan jedhuuf deebisaa kan kenne Majlisni Oromiyaa haleellaa ammaa kanaaf sababa ta'uu kan danda'u. Koreen achitti malee qorannoo gaggeesseen rakkoon akka hin jirre nutti himaniiru. Wanti akkasii hin turre, garuu qorannoon ammallee itti fufee waan jiruuf guutummaatti waan tokko mirkaneessuu hin dandeenye jedha Majlisni Oromiyaa. Ijaarsi kun hayyama bulchiinsa godina yeroo sanaatiin akka ta'es hubachuu Majlisni Oromiyaa himeera. Oduu teenyaa xumuraatiin baankiin Oromiyaa tajaajila liqii dijitaalaa milkii jedhamu kan wabii tokko malee liqii liqeessuu danda'u hojiirra oolche. Walta'iinsa baankii Oromiyaatii fi Quantum Teknooloojiitiin kan ijaarame aappilikeeshiniin tajaajila liqii dijitaalaa milkii lammiilee hundaaf haala salphaadhaan tajaajilichi liqii liqeessuu danda'a jedhameera. Sirnicha irratti haasawaa kan taasisan hojii gaggeessaa olaanaan baankii Oromiyaa obbo Tafarii Mokonnan tajaajilli liqii dijitaalaa milkii qaqqabummaa tajaajila baankii Oromiyaa guddisuun alatti dhiyeessii faayinaansii qabatamaan mirkaneessuudhaaf karoora dijitaalaayizeeshinii biyyattiin qabatte galmaan ga'uuf gahee olaanaa qabaachuu himan. Tajaajilli liqii dijitaalaa milkii gosa danuu qabu keessaa hojjettootaaf liqii miindaa ji'aa kennuu dabalatee kutaalee hawaasaa sababa hanqina qabsiisa wabiitiin tajaajila liqii irraa fagaachaa turaniif liqii kennuu kan of keessatti hammatedha. Itti aanaan bulchaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa fi to'ataan damee faayinaansii Itoophiyaa obbo Salaamoon Dastaa baankiin Oromiyaa adeemsa barbaachisaa xumuraan as dhaqqabuu isaatiif baga gammaddan jedhaniiru. Tajaajilli liqii dijitaalaa milkiin kennu keessaa milkii furtuun namoota galii guyyaa guyyaa argataniif wabii tokko malee liqii kennuun daldala isaanii guddisuuf kan qophaa'edha.
Tajaajilli liqii dijitaalaa milkii harmee immoo tajaajiloota biroo irraa addatti dubartootaaf kaffaltii tajaajila xiqqaa qofaan liqii wabii malee kennuudhaan addatti dubartoota fayyadamoo taasisuuf kan qophaa'edha. Kana malees liqii intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddu galeessaa, liqii bittaa bilbila harkaa, elektirooniksii fi meeshaalee manaa akkasumas tajaajila liqaa wabii maleessaa hedduu of keessatti qabateera. Tajaajilli liqii dijitaalaa milkii tajaajiloota wal fakkaatoo biroo irraa wanti adda godhu sirna waraabbii boba'aa ammayyeessuudhaaf hojii akka biyyaatti hojjetamaa jiru deeggaruu bira dabree maamilli tokko herreega keessaa maallaqa yoo hin qabu ta'e battalumatti liqaan boba'aa argachuu kan dandeessisu keessatti qaba. Maamiltoonni qaamaan gara baankii deemuun yookaan wabii addaa qabsiisuun osoo hin barbaachisin aappilikeeshinii milkii bilbila harkaatiin buufachuudhaan ofiin of galmeessuun qofa sekandiiwwan muraasa keessatti liqii argachuu danda'u jedhame. Baankiin Oromiyaa tajaajila baankii dijitaalaa filannoowwan 8 ol bakka tokkotti qabatee Oroo dijitaaliin fayyadamuun kabajamoo maamiltoota isaatiif tajaajila baankii guutuu ta'e kennaa jiraachuun himameera. Yeroo gaarii.